Beeksisa fuula bilbila keenyaa irratti bahu kan akka nuti ittiin fayyadamnee fi sekoondii takka illee nuuf hin kennine irraa oofnee ammuma kan irratti deebi'u jechuudha. Amma dura viidiyoo waa'ee beeksisaatiin wal qabatu isiniif maxxanseeti ture. Paartii 2 isiniif beellameeti ture. Viidiyoo kana keessatti duuba beeksisa irraa deemuu diduudha. Akkaataa itti ooftan illee isiniif himeetiin ture. Akkasuma gartee karaa ittiin barbaaddan illee isiniif himeetiin ture. Kan haala saniin irraa siin deemnetu jira. As keessatti waa lama jechuudha. Ka bilbila fayyaa dhabaatii fi akkasuma gartee kan hir'inuma keenyarraa itti dhufullee isiniif qooda. Ani Abduu HD turraahi. Chaanaalli kun chaanaala haaraa kan yeroo gabaabaa keessatti sadarkaa kanaan geessaniiti jirtan galatooma viidiyoo lama qofaan irratti maxxanse namoonni hedduun itti makamtaniiti jirtan baay'ee tokko galatooma hagan hin eeginni oliidha kan inni guddate jechuudha. Tolaayyee waa'ee beeksisaati nama hedduu gartee kan uf jibbisiise nama gartee ofii sirreeffatu dadhabeetiin mana tolchaa bilbila isaa geessu bilbila furmaata dhabe jechuu ni dandeenya keessattuu kananaarraa isiniif qooduu barbaadu kan sekoondii takka illee siif hin kennine akkuma ati gartee niitoorkii itti banteen yoo niitoorkii ofirraa cufte malee itti fayyadamuu hin dandeenye beeksisa akka issi godhutu jira gosa lama jechuudha. Tokko fayyaa dhabarraa dhufa tokko ammoo dogongoruma keenyarraa dhufa jechuudha. Dura viidiyoo amma dura kan kana dura maxxanse san laala beeksisa akkamitti ifirraa balleessina akka jedhu san jechuudha. Beeksisni akkasii kan gartee bilbila kee itti fayyadamuu si dhorkee bilbila kee sekoondii takkaafillee kasiin kennine adada ati niitoorkii ati bannaan irruma dhufa jechuudha. Inumayyuu niitoorkii illee cuftee kan dhufu fa'aatu jira. Tokkoffaa aappilikeeshinii akkasii san atuu gad haa buuftu atuu gadi buusuu haa baattu. Sistema keessatti galee notifiikeeshina siif fidaa jechuudha. Akka gartee kan viidiyoo amma dura keessa asirratti maxxanse keessatti recent home yeroo gadi tuuxan argitan jedheeti ture. Akkasitti illee isiniif hin mul'atu. Aappilikeeshina san fuula iskiriina bilbila keenyaa irratti tarree aappilikeeshinotaa keessa illee barbaannee argachuu dhabuu dandeenya jechuudha. Isa kana duuba karaa kamii barbaannaadha. Barbaaduu eegalla karaan barbaannuun bilbila kee mataa gubbaa gad harkifta. Notifiikeeshiniidhaan irra dhufu kana jalqaba kiliir irraa goota adda baafatuu fi as keessa jirachuu kiyyaan kun gartee kiliir irraa goota jechuudha. San booda amma deebiteeti mataa gubbaadha gad harkifta. As keessa kan notifiikeeshina siif fidaa jiru amma kan itti waraabaa jiruu fi ka jalarraa argitan kana. Aappilikeeshina jalaa kana yoo ta'e akkamiin adda baafadhaadha amma. Ka jalaa kun amma aappilikeeshina. Xiyyaa fuula dura jirtu san gartee amma aappilikeeshina kana kamii adda baafatuudhaa fi irratti yoon tuqe kun akkuma argatan kana Snaptube ka jedhu irra jira jechuudha. Snaptube kana amma aappilikeeshina keessa dhaqee gamasiin barbaadaa jechuudha. Aappilikeeshinni kun amma notifiikeeshina naaf fidaa jira. Kiliirii reefu saniin illee irraan haqamne. Diimaan gubbarraa kan itti waraabaa jiru ka jalaa kana immoo akkasuma irra taa'aa jira jechuudha kunni nama. Kanaafuu eessa dhaqa seetingii keessa seeneetiin aappilikeeshina keessa appii bakka appiin keessa kuufamu keessa dhaqeetiin as keessa barbaada jechuudha. Appii kana keessa seenee mataa kana gubbaarraa sarchitu jira gartee mataa san gubbaarratti Snaptube jedhee kaguun katabee dafee naa dhufa jechuudha. Snaptube san kunoo isa kana uninstall ifirraa godhaa jechuudha. Haala kanaan notifiikeeshinii mataa gubbaarra yoo 2 3 4 jiraatillee karaa saniin tokko tokkoon ifirraa keessaa baafta jechuudha. Kuni karaa isa guddaadha sirriitti naa qabadhu. Hubachiisa sirriitti ammoo notifiikeeshinii kee kan bilbila sanirra jiru hundi isaa beeksisa sitti fidaa jira jechuu kiyyaa miti. Warri beeksisaan rakkattanidha. Aappilikeeshina agartee nagahaa seera qabeessa kan notifiikeeshina achirratti bahee yookiin wantoota tajaajila adda addaatiif notifiikeeshinii isaa achirra jiru kan sirabbashaatiin hin jirre yookiin ammoo ka beeksisa hin qabne karaa koo biraa sitti fidaatiin hin jirre rakkoo miti surra. Karaan biraa ammoo aappilikeeshinootuma waan birootiif itti fayyadamaatiin turte kan ammoo amman tanaatti itti fayyadamaa hin jirre kan disabil ta'etu jira. Aappii bakka amma seenne kanneen keessa seente jechuudha. Kan disabil ta'e guututti yoo rakkoo qabaachuu baateyyuu aappilikeeshina keessattuu siin fayyadne kan beeksisa heddummaatu yoo jiraate keessaa haquu qabda. Asirratti waan inni isinii dhaamu waa'ee beeksisaatiin kan wal qabatu parsantii 70 yoo xiqqaate aappilikeeshinaan jechuudha beeksisni kan inni sittiin dhufu. Kanaafuu aappii sababa beeksisaa ta'eetiin sirabbashaatiin jiru ka bilbila kee keessatti dhokateetiin beeksisa malee waa takka tajaajila tokkollee harka si qabeetiin jiru san karaa kanaan ifirraa baasta jechuudha. Isa kan gaafa dhiyoo recent home tuuqeetiin achiin argita jenneeti jira kun akkasitti illee mul'atu garuu ammoo notifiikeeshina kana keessatti arguu dandeessa. Akka carraa notifiikeeshina keessatti mul'achuu dhabe ammoo appii masi fayyadaatiin jirre ka beeksisa heddummaa ta'e ifirraa balleessita. Gabaabdumatti waan inni isin himurraa parsantii 70 yoo xiqqaate beeksisni karaa aappilikeeshinotaa irraani kan inni sittiin dhufu jechuudha. Ammas karaa seetingii keessa seenaa sirreeffadha siin jee kana iyyuu sitti dhiisuu dhabuu danda'a. Fakkeenyaaf beeksisni sitti dhufa waan ta'eef seetingii seenuu sittiin dhiisu yeroo mati bilbila gadi bante seetingii yeroo seente inni beeksisni sittiin dhufe jechuudha. Yoo inni akkasii si gaadi'u ta'e interneeta waayifaa haa ta'u daataa illee haa ta'u ifirraa cufta jechuudha haga sirreessitutti. Akka ati jette san godhee didee maal hin jedhin waan nama sii qoodaa jiru kana nama siin jechaa jiru kana si rakkisee mana tolchaa hodhaytee isuma kanatti mallaqa guddaa kafalteetiin tolfata. Kanaafuu waan amma siin jedhu kana
tartiibaa yoo hordofte wanni isin sirrooyneef hin jiru. Tokkoffaa viidiyoo amma dura maxxanse ilaala, kan lammataa ammoo kan har'aa kana tartiiba kana yoo hordofte wanni ati beeksisa ifirraa hin balleessineef hin jiru jechuudha. Inni biraa murteessaan ammoo sooftiweera kee yeroo yeroodhaan update godhuudha. Sooftiweera bilbilaa jechuudha. Akkasuma appilikeeshinoota kee kan siistama bilbilaa irra jiru kan waliin bittee fi akkasuma gartee kan gadi buuftee itti fayyadamaa jirtu Facebook, YouTube, TikTok yeroo yeroodhaan adada isaan haaromsaniin haaromsuu qabda. Keessattuu sooftiweera bilbilaa haaromsuun dirqama keeti. Asirratti ammoo bilbilli tokko yeroo 2-3 caala hin haaroomu. Bilbila tokko waggaa 2 dura 3 dura bitte haga waggaa 2-3 si fuula dura sanni haaroma achi boodan dhaabata. Android yeroo har'an tanaa version isaa 15 irra jira. Ati ammoo Android ture 6-7-8 yoo qabataatiin jiraatte beeksisallee sitti fiduu danda'a. Rakkinoota biroo kan adda addaa illee rakkina sooftiweeraatiin maal fa'aa dhufa kan jedhu yeroo bira deemina sitti fiduu danda'a jechuudha. Sooftiweeri kee dullacha waan ta'eef jechuudha. Yoo bilbilli kee carraa update hin fixatin dirqama update isaa yeroo yeroon haaromsuu qabdudha. Karaan ittiin fakkeenyaaf kaampaaniin bilbilaa ittiin tapha keessaa si baasee akka ati bilbila haaraa bitattu si godhuun keessaa sooftiweera jechuudha. Bilbila tokko yeroo bitatte yeroo 2-3 update ta'a san booda update ni dhaaba. Dirqama sababa sooftiweeraa maal ta'a bilbila sana ofirraa jijjiirta. Bilbilli meeshaan sooftiweeraan dalagu akka meeshaa dur fakkeenyaaf amma meeshaa durii oriijinaala durii akka abbootiin keenya jedhan san ta'uu danda'u bilbilli jechuudha. Sooftiweera meeshaa aandanyaa durii jechuu hin dandeessu. Ati fakkeenyaaf bilbila tokko waggaa 5 harkaa qabda yoo ta'e laazima sooftiweerri isaa dirqama dulloomeeti jiraatuu danda'a jechuudha. Ammoo sooftiweerri yoo hedduu fagaateedha malee kan ol dhiyoo jiru miti. Amma Android 15 irra jira jennee haaroonni fakkeenyaaf yoo 7-8-6 yoo jiraate dulloome jenna fakkeenyaaf hin jira beekeka. Ammoo akkasuma gartee 9-10 yoo jiraate sadarkaa itti gartee ads yookiin beeksisa irratti baasuu sanii ranga'u jechuudha. Keessattuu bilbila carraa update godhuudhaa qabu dirqama jechuudha update godhuun. Inni tokko immoo murteessaan fayyadhaba isiniin jedheetiin ture. Kan fayyadhaba yoo siistamni rakkoo godhate. Siistamni rakkoo godhate jechuun bilbilli gubbaa kanaan fayyaa qaba. Sooftiweera amma jenne kana jechuudha. Siistama isaa kanatu rakkoo godhataa jechuudha. Vaayirasni faaseenuu waan jedhamu faatu jira. Inni kun kaatarii ati amma isinitti ulfaatuu danda'a jechuudha. Siistamni isaa kun yoo rakkoo godhate isteeppiidhaan amma jenne kanneen hunda isaa hordoftanii bilbilli keessan sooftiweerri isaa zabanaayii ta'ee appilikeeshinoota hunda update gootanii appilikeeshinoota beeksisa namatti fidu hunda isaa ifirraa balleessitanii akka dhiyoo isiniin jedhe Google Chrome browser keessan qulqulleessitanii isteeppiidhaan kana hunda isaa hordoftanii isteeppiin isa dhumaa ammoo haga restore itti bilbila kee ammoo restore gooteellee qulqulleessiteellee beeksisa dhaabuu yoo kadidu taate kuni rakkina siistamaa ta'uu danda'a jechuudha. Yoo restore godhuu beekte restore godhuu viidiyoo biraa yeroo biraa ka restore akkamitti godhannaa san isiniif hin qopheessa. Yoo sadarkaa restore godhuudhaatiin siif sirraa'u taate restore godhuudha waan jiru hunda keessaa gartee akkasii hayxee sadarkaa san bira yoo inni dabre amala san dhiisuu didee mana tolchaa geessite sirreessuun laalchisuun bareedaa jechuudha. Wantoota amma dura jenne viidiyoo amma dura dabrellee kan amman tana jechaa jirullee kanneen hunda isaa isteeppii kana hunda isaa hordofteeti yoo inni si dideedha malee caluma jettee homa takkaa lama tuttuuxee bakka bilbilli kun fayyadhaba jettee ofii keetii dogongortee akka ati jette san godhe na dogongorsiifte minaamin jechisan hin barbaaduan. Isteeppii kanneen sirriitti hordofuu qabdaa yoo hin hubatin irra deebitee dhageeffachuu yookiin nama saayibaa gartee kas cinaa jiru kasirra gartee xiqqashoo dandeettii waa'ee bilbilaa seetingii bilbilaa qabutti agarsiifte karaa sanii sirreeffatuu dandeessaa jechuudha. Garuu ammoo isteeppiidhaan amma jenne kanneen hunda isaa yoo hordoftee furmaata ni argatta. Keessattuu appilikeeshinoota bilbila keetirra jiru kan itti fayyadamaa hin jirre ka waliin dhufuu miti kan anjechaatiin jiru ka osoo ati ittiin beekin gadi bu'e ka itti gadi buuftee dagatte ka keessatti disabil ta'e kan akkanaa kanneen ifirraa qulqulleessinaa wanni inni sirrooyneef hin jiru jechuudha. Waa'ee beeksisaatiin kan wal qabatu yoo faallaa anamma jedhe kanaatiin akkaataa itti gartee si rakkisaatiin jiru yoo jiraate komantii kana jalatti naaf barreessaa. Wantoota kanaa wal fakkaatan viidiyoo biraa kan itti aanu keessatti isiniif hojjedha. Akka irraa gammaddan abdiin qaba haa qophii biraatii walitti deebirutti nagayaan naa tura.